Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke Madinah mau kali gari. Mi hafi kan dia biyasan tianggam tak jalan. Biyya tokkummaa yaa biyya burqaa jaalala. Biyya tokkummaa yaa biyya burqaa jaalala. Sirraa fagaaddeen halaala kophaa taa'een alaanala. Halkanii guyyaan siyaada yoomumaan bahatee laala. Babaadaa fi harmeetiyyaa hunda aaliidhaa fi ollaa. Burqaa bishaan lafa maddu ooyirootaaf shankooraala. Dhufeetiin ijaan si laala jechaadhaa turtee halaala. Gaaddeen halaala kophaa taa'een alaanala. Akkam jirra jirtu fayyaa qabdu baga jiraanne baga jiraattan isin jecha keessummaan teenya galgala 17ffaadhaa jirra. Keessummaan teenya keessummaa kabajaadha, keessummaa ulfinaa obboleessa keenya Hafiz Darasaa bucinatti argama. Hafiz Darasaa gaafii takkaa filaa akka isinii gaafannullee ganallee tan isinii gaafannullee komentii ala nuu kaa'adha. Kan amma isinii gaafannu ammoo mee Hafiz Darasaadha biyya santi hangam takka jaalatta? Biyya itti dhalatti irraa kaasee hangam takka jaalatta? Jaalala biyyaa waan nuuf ibsu katti jaalatu bakka itti jaalatu kan nuuf ibsu gaafanna. Gaafii itti aantu sachumaan itti isinii fufna nu faana tura. Galatoomee obboleessuudha. Ulfaadhuu atilleen akkuma nu ulfeessitee bakka kana nu affeeramtetti galatoomsin jechaadha. Biyya tiyya hedduudhaan jaaladha. Ijoollee biyya tiyya illee hedduudhaan jaaladha. Jaalala haalaan baay'ee qabaa fi waan hin jeen qaba isaan kanarratti illee biyya illeedha waan hin dubbadheen qaba. Ijoollee biyya tiyyaaf illee waan hin dhaameen qaba. Biyya irratti maal jettan? Biyya irratti nashiidaa ta'u wajjin dalaynee jira waan biraa bira kutee ta'u wajjin dalaynee jira. Biyya tokkummaa yaa biyya burqaa jaalala. Biyya tokkummaa yaa biyya burqaa jaalala. Sirraa fagaaddeen halaala kophaa taa'een alaanala. Halkanii guyyaan siyaada yoomumaan baatee laala. Babaadaa fi harmeetiyyaa hunda aaliidhaa fi ollaa. Burqaa bishaan lafaa maddu ooyirootaaf shankooraala. Dhufeetiin ijaan si laala. Jechaadha turte halaala. Jechaadha turte halaala. Fayyee kana jaalatti gahu. Akkas alhamdulillah amma kun biyya tiyyaan jira. Ijoollee biyya tiyyaan illee waan hin dhaameen qaba. Bifa walalootiin barreessee jechuudha. Fayyee akkana ijoollee biyya tanteeti. Sanii fi ijoollee jechuudhaan isaan isaanii qabu. Ijoollee qaqqaalii faaya dachii gubbaa. Isiniin na jira wallaahi onnee gubbaa. Xiqqaa guddaa keessan tokkoon qabu jibbaa. Laakiin firraadhii isaa amma waa'ee kubbaa Qur'aana hordofaa kubbaa darbaa jibbaa jetti. Dhaamsiin isaanii qabu. Dhaamsa kana. Dhaamsi isaanii qabdu. Kana jaalalallee hedduu onnee tiyya gubbaa isaanii jira. Kubbaa onnee kan ta'e gubbaa taphatu jiranii? Kubbaa kana onnee tiyya gubbaa taphatu jiranii. Silaa gombuusanii bakka san Qur'aana kaayyatanii barbaada. Osoo Qur'aana irraa taphatanii onnee kan ta'e gubbaa bakka kubbaa irraa taphatan san osoo Qur'aana irraa taphatanii jettee yaadda. Hedduu na gammachiifte wanni kun. Wallaahi gaggabee bahee. Akkana bakka kanatti na yaada namni na jaalatu onnee tiyya irraa jedhaan isiniin jedhu ijoolleen keenya jaalala tiyya namni cimsachuu barbaada. Qur'aan akka hordofnu akka sunnaa rasuula irratti ifeeynu ifeeggannoo goonu jechuudha. Shabaabummaa teenya dargaggummaa teenya akka itti fayyadamnu iqtanim khamsan qabla khamsin jedhu waa shan dura itti fayyadami jedhanii shabaabummaa tee dargaggummaa tee jechuudha. Gullumatee duratti fayyadami jiruu tee gartee du'atee duratti fayyadami waa hedduu dhaamsa rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf dhaamsa kana akka itti fayyadamnuun isin ijaa ijoollee biyyattii asmaanii guddaa kanaan isinii qaba. Wassalaamu alaikum. Hadiyyaa guddoo ardii fi samii tana itti madaalu akka gaaraa akka mukaa hidda onnee bakka hiddi dhamaa irraa ibiddaa fi ibidda walitti dabarsu hidda jaalalaa onnee jechuudha bakka ibiddi diriirsu irraa madduudha. Obboleessi keessan Hafiz Darasaadha. Dhaamsa guddaa kan isin biraan ga'ee jira. Asumaan dhaamsa isaa akka irraa qeebaltan kabajaa fi jaalalaan isin dhaabbateetiin jiraniis. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma atillee galatoomni isin jaa dhaamsa kana narraa. Afaan Ramadaanaatiin galatooma. Osoo galanni gaaraa ta'ee as finnee dhaabnee kunuu kan inni keessan kana seenu. Waan gaaraan ta'iniif jecha nu duraa ta'eetii waan xiqqaa fakkaata. Galatooma garuu. Galatooma ulfaadha bakka